malo ya rabbi nudi di godanya walalo 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 harralee oduu hawwituu takka qabna qalumaatti nu wajjin turuu hin irraanfatin asiniin ja'a egaa Fooziyaa fi Kushaw irratti viidiyoo ani hojjedhe baay'een keessan jaalattanii keessattuu shamarran baay'ee jaalattanii viidiyoo san sheer gootanii jirtu sheerii keessaniin jarras dhufanii yaada istaayita isaanii barreessanii turanii Fooziyaan immoo koominitiisii jalatti sheerii gootee jirti abbaan manaasii immoo koomintii bareedan haa tolcheetii jira. So chaanalli keenya jaalala walitti wal nama jaallachiisu jaalala lallabuudha malee kaayyoon isaa jibban lallabu. Kanaaf kaayyoon isaa jaalala labsuudha jaalala gadhaabuudha jaalala barsiisuudha jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaa walitti meessa walitti urgeessa chaanalli keenya. Jaalalleewwan lamaan immoo akka jaalalli isaanii isa dhugaa ta'ee wal harkatuuf gorsa bareeda kan laatuuf chaanalli keenya jechuudha. Galatooma warri sheerii gootan sirrii jirtanii isinis dhuftanii yaada istaayita keessan kennuudhaaf chaanala keenya kabajanii guddaan isin galateeffanna. Guddaa isin gala garuu haadhi manaa yoo sheerii goota abbaan manaa sheeriin goone. Tole assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warra amantii biraa hordoftan akkam jirtu nagaartu nageenyi keenya bakkuma dachee isin jirtanitti isin bira nuuf haa ga'u isiniin ja'a. Warroonni haarawaa chaanala kana dhufaartan baga nagaan dhuftan ani Haannii Jaama. Chaanalli kun kan beekamuun gorsa bareedaa haadha manaaf abbaa manaa jaalalleewwan lamaaniif akka jaalala dhugaa wajjin jiraatan mana isaanii damma go'anii wajjin jiraataniif gorsa bareeda kan laatuufidha. Maarree chaanala Haannii isa jechoota mimmi'aawaa jechoota jaalala hammatan of keessatti isiniif laatu chaanala Haanniiti. Kanaafuu chaanala Haanniiti sabiskiraayib godhadhaati maatii ta'aafi. Diimtuu sanaatu qaddaa maatii ta'aafi viidiyoo kan laayikii gochuudhaan jalqabaadha. Ammas waan haarayaan isinii qabaddee dhufe ani waan haarayaa fi isa dhugaa jiruun qabaddee dhufe yeroo baay'eedha. Jaalala keessatti namoota miidhamaa jiraniif yeroo baay'ee chaanalli keenya sagalee ni ta'a. Keessattuu shamarran jaalala keessatti miidhamaa jiran jaalala keessatti aarsaa guddaa kafalanidhaaf sagaleen ta'a chaanalli keenya maaliif keessattuu akka Oromootti xiqqoo gara shamarraniitiin jaalala keessatti miidhamni guddaa shamarran keenyarra ga'aa jira. Kana sirumanii dabsanna. Kanaaf jaalala barsiisaa jaalala labsina jechuudha. Kanaaf yoo sheerii gochuu akka irraanfanne laayikii gochuudhaan jalqaba qadumaatti wajji tura. Egaa jechoota ani fayyadame irratti abbaan manaa Fooziyaadhaa aaraniitidha kan jedhani mufachuudhaan suuraa wayii poost tolchaniitii jiru viidiyoo piikchara sanirratti gaawaa baay'eetu irraa mul'ata. Warroonni koomentii tolchitan immoo dhusa dhugaadha baay'ee na gammachiistanii. Yaada istaayita keessan kennachuu keessan baay'ee gaariidha jechuudha. Namni gaafa poost tolchu namni yaada istaayita isaa kennatu fi sayyuu immoo gaafii nu gaafadha. Gaafii barbaadan jeetiga abbaan manaa kabajamaaf jaallatamaan abbaan manaa Fooziyaadha. Aanaa Fooziyaa obboleettii koorraa akka obboleettiitiidha kan inni haasa'aati ture. Garuu namoota baay'ee qaanfachiisee namoota baay'ee immoo yaada keessa kan galcheedha jechiin jedhe kuni sanbachaas osoo hin ta'initti haadha manaa koo fi Fooziyaa qabaddee dhufaa jee haadha manaa qabaddee dhufa haadhi manaa kun isa kamii oli hooyi kun isa jira ani bare yeroo poostii sana argu indee araba allaa idabbaraal moodiin qabatiniin ja'an jeeti erkaan koomentii barreesse gaafii wahii erkaan godhee fi koomentii sana naan kaasee isa dhugaanis ni ja'a. Innaa har'allee immoo sheerii gootanii akka biraan geettan abdii guddaan qaba. Gaafii osoo haadha manaa koo jettee waliin naqxee fiidinitti addaan baafadhu jechuu barbaadeeti. Piikchara poost goote san gaafa osoo kaaftee bareedaa sin jedha. Yookaan immoo mata duree sana osoo jijjiirte. Mata duree sun sirrii midogongorteeti barreessite mo'ati. Akkasiin dogongoriin ifuma ta'i. Maaliif amma mucaan bassaa akkana jiru kana qabaachaa akka obboleettiitti achichi qabdeetu haadha manaa koo wajjin Foozii wajjin dhufaa jee lammaffaa jee akka sirriitti ifa nuuf ta'u afaan Oromoo kana sirda deettamaa shaallaa akkasiitti barreessite garuu ifuma gooteet haadhi manaa koo lammaffaa osoo ittiyyuu shaggaadhaa bar maaliif akka amantii islaamatti hanqa afuritti ni ayyamama garuu dirqama jechuudha. Isii duraaf mirgaaf dirqama isii guutuun dirqamaadha.
ደግሞ በእናትህ ማሊ ገሩዮ ኮሜንት ከሲና ተወልችቴ ማሊ ኮሜንት ከስሚዳው በርወላይ ማሲ ፈቃደ በቃ አራዳና ከሲ በቃ ኒጅራሚሪ ናሞን ቶኮ ዮሮ ነቃኒ ዮሮ አራዳ ታኒ በቃ ቀለል ጎዳኒቱ ጆቹ በሬደና ማንጀሉ ቤክታ ገላቶሚሲ እንጃ ኮሜንት ከስባሬሲቲ አከስነ ጀጀቤሲቲ ዳፊ ባዬ ገላቶሚሲ አርኬን ቱሬ ሲፍዶ ዳወዴን ዱቢሲቲ ስቶሬ የናው ገሩ አማካኒ ሲንጀሩ አቲየቹዳ ሃደ መናከን ኬፊ mucaa kan kee miidhagaa jaran lammeen akkas bareedu kana haadha manaa koo fi mucaa koo irraa gaafii qabdanii jette odoo poost goote akkaanin si jaalladhu. Garuu Fooziyaarraa gaafii ni qabdui. Akkuma san nam lamaan qabdee dhufa haadhi manaa koo takki haadha mana lammaffaan jennee bee. Isin kan lammaffaan irra fuudhee rabban manaa koo jirti bara. Kanaafuyyuu daariin deemin xagaa bala. Akkasii xagaa jeeti gara tokko xiqlalli jedhi garuma mucaa ambassaa sana xiqlalli jedhiiti kootu. Gaafii sadiitti yaadi deebisechuu barbaadeeti. Gaafiilee gaafatamuu qabna jettanii piikcharicha poosti goote sana jechuudha. Gaafii si gaafatame hunduyyuu deebii mataa isaa qaba. Gaafiilee ijoolleen koomentiidhaan si gaafatan sana hundayyuu akka deebii kaa'atte kennitu abdii guddaan qaba siinjaa. So garuuyyuu maaliif akkas ta'e garuuyyuu maali yoo ifa taatee fi siinjaa manni biraa sammas dhaamsa guddaa kan qabu Fooziyaadhaa fi Fooziyaa ati mucayyoo cimtuudha kalees mucayyoo cimtuudha har'allee mucayyoo cimtuudha garuu Fooziyaa sirraa gaafii guddaa hin qabna maaliidhaaf ifa nuuf hin goone sababbiin inni yeroo baay'ee ifa hin taaneef maaliidha. Hordoftoota keetiitti yeroo baay'eedhaaf yeroo dheeraadhaaf kan gaafii ta'edha. Naawoluyyuu barama guddatee jira. Inni si haa gaafatu barbaadde ati. Kanaafuu sirrii miti mucaan kunuyyuu viidiyoo kana buru dhufee tan daawwata waan ta'eef yaabbata ifanda. Dubbadhu ishee hin sodaatiin. Kanaaf Fooziyaayyee akkasitti liiviidha jedhee jira. Gara laaviitiin dhufna jeetii jira. Gara laaviitii yoo si fide dubbannu godhi dubbadhu ishee. Viidiyoo dileet gochuun hin danda'amte. Wayyuu karaa kolfaan hin du'e saduu gaara mucaan kun akkam yaada jedhi sanan kolfaan hin du'e bara viidiyoo kiyya daawwate iruma sana deemee poost godhe jechuudha. Ati poost gochuun kee likkii jirta garuu gara obboleettiitti xagaa jechuu sun taane waliin baala beetee ja'a fa'a amaariffaatiin baala beetee ja'a akkumaan koomentii sana argite miti koomentiin haa tolchitee sanitti haa xarra baalachi mixxarna yaalachi qaalaat magalaat ይቻላል ሲይልቴ akkasi haadhi manaa ofii kabaja qabdi ulfina qabdi haadhi manaa ofii hangafaa waa baay'eedha namaaf goote kanaaf kabaja guddaa laatuufii qabda yaala zaammootiyyu shaamara biraa fiddee isiin jaartiitii yaamitana jaartiin tiijee taanaatiin ይቀጥላል ሲገልቴ itti fufaa hanqan inni mucaa hambessaa san ankoodha jettee dubbatutti itti fufaa siinjaa kun immoo odeeffannoo guutuusaa harkaa qabna jechuudha mucaan akka kan giteedha kanaaf tiikir of eeggannoo cimaa siin jetti haannini. Tole hordoftoota chaanaalii kiyyaan ergaan kiyya kana fakkaata tokkoffaa Fooziyaadhaan dubbadhu gabbahiiti akka inni abbaa manaa kan kee ta'e isa lammaffaa mootiyyuu ati abbaatee of hin dhoksin አታስመስል ጥሩ አይደለም ግልጽ መሆን ይገባል እንጂ ገለቶማ ሰራራፍ ሞ ዋፍሪ ቀበደ ዱፌ ፎዚያ ያደክ እየጃለተ ሼር ጎቹ ደፍ ገለቴን ፈቹ እንስ ያደክ እየጃለተ ኮመንት ተከሳቶቹ ቴንክ ዩ እስሪንጃ አሰን ሞቱዩ ጉዳናፍ ገለቶማዳ ወሩ እንደደገፋ ቱርተን ባየሲን ጃላዳ ባየሲን ከባጃ ቪዲዮ ታኑረት ሙዋና ካምበሬዳ ሳይፕረስ ተይ ወይን እዝኔ ቀበደ ዱፋ galwaan heduuf jechuudha hiriyoonni kiyya Saayipiraas akkamii akkanaa godhani afla akkamii dhagu takka akka isaan naaf godhaniin isinii qaba